amma deebanii kana amanuun gaafa san itti fayyadamanii ammaan tan ammoo shaabiyaa diina akka godhataniif malee dhugaa taateetii miti lubbuu namaa irratti qabeenya warshaalee fi qabeenya adda addaa saamuu irratti miidhaa guddaa akka geessise waraana shaabiyaatii waraana Eertiraatii jechuudha. Ammaan tan ammoo uummata kana waliin dhawanii Amaaraa fi Tigree waliin dhawanii biyya tana akkaataa itti bulchan hedduu ulfaatana fakkaatan akka fayyatti. Hawajumtuu daawwattoota keenya kan jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaa siin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan sagantaa garaagaraa qabattee dhimmoota yeroo wajjin deeman irratti isin dhiyeessaa ture. Akkasuma har'aan tanas sagantaa qabatee isin dhiyaatee jira. Dhimmi har'aan tana irratti isin dhiyeessinu waa'ee oolmaa paarlaamaa biyya teenyaati. Paarlaamaan biyya teenyaa guyyaa kaleessaa oolmaa qaba ture guyyaa guutuu paarlaamaan gaafii fi deebii godhaa oolanii karoora gartee baatii jaan dabranitti raawwiilee baatii jaan dabranii gamaggamuudhaaf paarlaamaan dhiyaatanii muummichi ministeeraa deebisaadhaa fi yaada gaafii mana mariiraa isaa dhiyaatuuf deebisaa kennuudhaaf paarlaamaan oolame. Gaafilee kan keessaa hanga tokko kaafneetii deebisaa kennamtee waan tokko gabaabsinee waliin ilaalla. Har'aan tanatti waan san guutuu isaa waliin fixuu dandeenyu sagantaan nu dheeratti waan taateef gabaabsinee waan tokko waan inni kaasee keessaa fudhannee irratti dubbachuu barbaanna. Wanti tokko kan inni laalee wanti takka agartee laalamuu qabu gama siyaasaatiin taphni siyaasaa paarlaamaa irratti gaafii gaafatamtee fi deebisaa inni kanneen waan akkamii waan jiru irratti xiyyeeffachuu barbaade. Waan tokko kan gartee ja'amuu jira deddeemuu jira bakka hundatti haasawuu godhamuu jira. Gama keessaafuu warra bilisiginnaa kana haasawuu deemuu jira. Haasawni kun maali? Warra kaabaa kana lachuutu warra samii jechuudha. Warra kaabaa kana Tigree fi Amaara waliin dhawanii sirni Oromoo kun sirni ammaa tana mootummaan amma bulchuu jiru kun Oromoo waan ta'eef mootummaan kun akka biyya tana qabatee mormii takka malee bulchuu godhu jirra jedhaniiti keessoodha yeroo hedduu ni haasawama. Wanni sun ammoo har'aan tana paarlaamaa irratti ifatti biyya mul'ate jechuudha. Kun bifa kamiin mul'ate jettan Dr. Abiyyi gaafii gartee qeerraa warri buqqaafamee akkamitti jiranii naannoo Tigraay keessaa waa'ee raayyaa fi waa'ee Sagadee fi Walqaayitii irratti qeessan irratti uummanni qeerra deemuu dandeenyee waldhabbiin naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay jidduu jirtus deebisaan argannee jaanii gaafatan irratti deebisaa bu'aa kannu waa'ee Tigraay wajjin wal qabsiisee deebisaa waa'ee gartee TPLF wajjis filannoo wajjin wal qabatee nageenya biyya keessa jiru wajjin wal qabatee waa hedduu gaafatamee wantoota san keessa deebisaa bu'aa kannu Tigraayitti lubbuu namaa irratti qabeenya warshaalee fi qabeenya adda addaa saamuu irratti miidhaa guddaa akka geessise waraana shaabiyaatii waraana Eertiraatii jettee deebise. Akka waraanni shaabiyaa miidhaa uummata irra hin finne yeroo takkara lama ergamtoota gartee ambaasaddaraa fi warreen dhimma irratti hojjetan ergee akka isaan uummata kana miinee qabeenya uummataa kan balleessine lubbuu namaa akka malatti kan balleessine gaafachaatiin ture shaabiyaadhaa jee dubbatee jechuudha. Ammaan dura gaafa waraanni san deemaa turetti eega waraanni dhaabbate illee Dr. Abiyyi akka waraanni shaabiyaa hin seenin mormaa ture dhaabbilee addunyaa guutuuratti miidiyaa irrattis mormaa ture shaabiyaan hin seenne waraana Itoophiyaatu yuunifoormii shaabiyaa uffatee yeroo sanitti Sameniziin godhamtu achiin bahanii Eertiraa seenanii isaan oggoo achi as deebi'an yuunifoormii Eertiraa uffatanii as deebi'an malee waraana Eertiraatii miti jeetii falmaa ture jechuudha. Muummicha ministeeraatu jee waan kana. Miidiyaa hundarratti jira sagaleen isaa bakka hunda jirti jechuudha. Deebi'ee boodarraa waraanni kun seenuu bira dabree gocha hamaa raawwatanii diinummaa uummata rakka qabu isaanii nuti uummata keenya miidhaan turre jee dubbate tokko kun qabaddaa. Kana maaliif jaa akka fakkaatutti maaliif yeroo kanatti jaa yeroo kanatti Eertiraa wajjin wal dhabee jira shaabiyaa wajjin TPLF wajjin wal dhabee jira akka uummanni Tigraay hanumiidhee shaabiyaadhaa jee shaabiyaadhaa wajjin TPLF wajjin wal ta'ee shaabiyaa wajjin tokko ta'ee mootummaa federaalaa hin xuune yookaan mootummaa federaalaa irratti gartee lolaas taatee hijaa biraa qabatee akkuma fedheenu hijaa tana mootummaa federaalaa irratti hin qabanneef shaabiyaatu godhee jee waan kana dhiyeessee jechuudha tokko kana.
Halamada waraanni TPLF gaafa naannoo Amaaraa seenu uummata Amaaraa irratti gochoota fokkotaa gocha lammiilee walitti hin hojjenne irratti hojjetee jira. Nuti waraanni keenya gaafa maqaalees dhayinee waa tokko mana tokko hin diigamne nama tokko hin tuqne garuu gaafa waraanni TPLF naannoo Amaaraa qabatu gocha hamaa gocha gartee faranummaati uummata Amaaraa irratti hojjetanii jira. Honoo maaliif jaami ammaan tanatti? Kunis uummata Amaaraa keessaa warra gartee faannoo warra naannoo Amaaraa bakka bu'anii mootummaa mormanii jira. Isaanii fi TPLF walii galanii akka gartee mootummaa federaalatti lola labsine yookaan gartee humna tumsa waloo jaalatanii akka mootummaa federaalaa dhoohineef dugdaa garaa isaan guuraa jechuudha. Akkamitti uummata Amaaraa kamiidhe TPLF eegataate diina TPLF diinummaa qaba. Diina isaanii kana wajjin akkamitti faannoon tokko taatee mootummaa federaalaa dhoohitiyee uummanni akka faannoo didu yookaan immoo akka uummanni TPLF akka diinaatti qabatee yoo wanni bedhe taate yookaan lolilleen ka'ee wal waraansilleen eegale akka uummanni bifa saniin diinni keenya guddaan TPLF ijee firra eegu godhuudha jechuudha. Tarsiimoo ammaan dura keessan himmaa turte saniitu ol bahee bifa kanaan dhiyaate jechuudha. Kun ammoo nama muummicha ministeeraa tokko nama biyya takka bulchuurraan eegamu jechuun an kana gaafii isumaaf hin dhiisa. An akka kiyyatti namni muummicha ministeeraa ta'ee lammiilee biyya tanaa hunda walitti qabee bulchuu isaa eegama malee dibaayii dandaruun waan jaansan amma walitti diinoomsee naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay walitti diinoomsee uummata Tigreetii fi Shaabiyaa uummata achi wajjin jiran uummata Shaabiyaa wajjin tokko ta'uu dhabuun isaanii waan ifaati gochoota fokkotoo Shaabiyaan akka raawwatan hooggantoonni TPLFs amananii jiranii namoonni hedduun amananii jiran. Jalqabaas kan amanin muummicha ministeeraatii fi warra gartee mootummaati jechuudha. Amma deebanii kana amanuun gaafa san itti fayyadamanii ammaan tan ammoo Shaabiyaa diina akka godhataniif malee dhugaa taateetii miti jechuudha gaafa san diduun isaanii. Kijibni gurguddaan akkanaa kun barbaachisummaan isaa naan gallee kana achittis yeroo sanitti amanuu baatu qabatama jiru immoo namoota harkaa ture ni agaranii. Ammaan tan ammoo uummata kana waliin dhawanii Amaaraa fi Tigree waliin dhawanii biyya tana akkaataa itti bulchan hedduu ulfaatana fakkaatan akka kiyyaatti. Akka fedhe yoo ta'e uummata san waliin dhawuu osoo hin ta'in qixuma sirriitiin diinummaa yoo jiraattes diinummaa jirtu firummaa jiraattes firummaa jirtu kaayanii akka nama biyya takka bulchuutti waan uummata waliif fidu waan uummata tokko godhu waan uummata waliif ijaaru waan uummanni kun keessatti ifargu akka ilmaan biyya takkaatti firummaa jidduu ijaaruudha malee diinummaa san jidduutti darbuun barbaachisummaa isiinatti mul'atu jechuudha. Kana bira dabree waan inni dubbatee jira waa'ee gartee galaana diimaa yeroo dubbatu biyyoonni Afrikaa kun hedduun isaanii uummata wal fakkaataa qabna biyyoota gartee Keeniyaa, Suudaan, Itoophiyaan biyyoonni kun hundi isaaniitu uummata wal fakkaataa aadaa wal fakkaattu afaan wal fakkaattu seenaa wal fakkaattu qabnu garuu immoo uummanni kun wal tumsanii silaa kan waliin hojjechuu qaban qaamoleen biraa kanneen gartee firummaa teenyaan feene nurra dalaganii akka nuti wal jibbinu akka nuti diinummaa qabaannu godhanii jee dubbata. Yeroo kana dubbatu diinummaa gartee biyyoonni biraa yookaan biyyoonni gartee warra dhiyaa kun gurguddoon biyyoota Afrikaa dalaga yeroo himu diinummaan inni uummata Amaaraatii fi Tigree dalagu akkamiin ilaalama? Bifa saniin ilaaluu qaba jechuudha. Diinummaan inni hojjetu isaanis siyaasa isaaniitti dalaganii diinummaa uummata Afrikaa hedduu kaa'uun isaaniif siyaasa isaaniitti tarsiimoo isaaniiti. Inninis ammoo akkasuma deebi'ee uummata Amaaraatii fi uummata Tigree hedduu diinummaa kaa'uun tarsiimoo isaati jechuudha. Kanaaf tarsiimoon akkanaa kun akkuma agartee biyyoota sanii faallaa ilma namaa ta'etti kunis faallaadha jechuudha. Wanni akkanaa tarsiimoo sirriitiin ta'e jechuudha. Ilmi namaa biyya takka waliin guddisuu dandeenya waliin ijaaruu danda'a malee waliin dhawanii karatti biyyi guddatu jirtu jechuudha. Har'aaf asumarratti isin dhaabna hawwattoota daawwattoota keenya sagantaa birootiin godhatee bulutti nagaan nu tura.